maashaallah har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebineera. Soofaa haalaan bareedaa ta'e soofaa algaa isa jedhamu sanii diizaayinii garaagaraatiin qabadhees ni dhufeera. Bilillichiin kun hin kaaka jettaniif deebii gahaa qabadhees ni dhufee jira. Isa kana qofaa miti isiniin jedha. Akkasuma teebilii jidduu keessaa teebilii kam wajjin baa kan jettanii fi gaafii gahaa isinii qabadhees ni dhiyaadhee jira. Teebilii lama isinii qopheessi. Tokko kan carqiiti tokko ammoo kan mukaa kana jechuudha. Viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa ilaalaa isiniin jedha. inni lammaffaan soofaan lammaffaan isa kana hordoftoota kiyya hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja akkuma isin viidiyoon kiyya isii kun yoom gadhiifama jettanii qophooftanii goggaatanii eegdan anillee akkasumatti isin yaadaa isinin jedha soofaan kun lachuyyuu istaayiliin isaa tokko haa ta'u malee akkaataan hodhama isaa garagara jechuudha akkuma isin argitan kana soofaan lachuu soofaa algaati garuu akkaataan hodheessifama isaa garagara viidiyoo kana hanga xumuraatti like subscribe godhaa ilaalaa isinin jedha gaafii keessan hedduu qabadhee dhufe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan kiyya sin biraa jiraatu jecha har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Akkuma baratame viidiyoo kana like gochuun seenaati woroonni maatii naaf hin taane subscribe gochuun maatii naaf ta'a woroonni maatii naaf ta'an hiriyoota kiyya saniif share godhaa isin jedha kana immoo kabajaadhaan isin gaafadha akkuma baratame har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira viidiyoo kiyya kana arguudhaaf woroonni goggaatanii qophooftanii na eegaa jirtan hundi keessanuyyuu isin jaalladha onnee irra naaf galatoomaa isin jechuu barbaada as biratti ammoo soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi akkasuma filannoo uummata hedduu ta'e qabadhee isin dhufee jira isin hundi keessanuu meeshaa ya quality natisa baay'ee jajjabeessitanii baay'ee jaalattanii akkasuma soofaa algaa qabadhee isin dhufee jira soofaan kun soofaa algaa maaliif jedhame woroonni jettanii gaafisanitti ta'eef soofaan kun soofaa algaa wanta jedhamee fi bakkee akka algaatitti irra rafaa waan qabuuf jechuudha saloona keenya keessatti teenee televiziyoonii ilaallee akka barbaanetti haara baafannee yeroo dadhabnutti mana algaa seenuu yeroo dadhabnutti asumarra rafuu ni dandeenya jechuudha asumarra laash jechuu dandeenya sababni isaa soofaa algaa waan ta'eef inni kun algaa waan ofirraa qabuuf jechuudha algaa akka barbaadetti nama raffisu ofirraa qaba jechuudha akkuma argitan kan algaan isaa kun hin bareedu laala soofaan algaa kun nu biratti fudhatama hedduu qabateera hedduu jaalatamee jira akkasuma diizaayinii inni ittiin dalagamu kana bilaalliceen kun namoonni tokko waan irraa kaachuu isiniif fakkaachuu danda'a inni garuu waan wajjin hodhisiifame akka carqee yookiin akka leezariititti wajjin hodhameera waan ta'eef waan irraa kaacha'u miti diizaayiniin soofaa keenyaa ammoo akkasiin argitan kana jira soofaa kana soofaa nama lama qabanni dhiyaannee jira soofaa lachuu karariin isaatii fi diizaayiniin isaa xiqqoo layyatti jedha kana ammoo isin ammoo ka barbaadanii fi keessanitti tole keessaa filachuu ni dandeettanii nam 11 ol teessisaa yookaan meetira 9 jechuudha akkuma isin argitan kan akkaataan hojjechiifame isaa leezarii fi bilaallicha kanarraa fi carqii irraa akka dalagame carqiin isaallee carqii oriijinaalii diizaayiniin isaa mee akkam namatti hin tolu saalooniin nama fedheef iyyuu gahaadha jechuudha saaloona meetira 11 meetira 9 nam 11 ol teessisaa saaloona nama kamiifitiyyuu baqiidha akkasuma akkaataan inni ittiin dalagame gimmaashni tokko leezarii gimmaashni tokko carqiidha kun ammoo fedha keessan yoo barbaadde leezariin itti naa baay'atu hojjetan yoo barbaaddan carqiin itti naa baay'atu hojjetan yoo barbaaddan diizaayinii kana yoo hojjetan akkuma fedha keessaniiti gimmaashni tokko leezarii gimmaashni tokko carqii dalagame jirachuudha jala isaa irratti akkuma isin argitan kana maashaallah haalaan namatti tola haalaan bareeda akka jaalatan isinillee abdii guddaa isinirraa qaba leezarii tokkoffaa carqiileen carqii tokkoffaa irraa dalagna jechuudha meeshaa keenyaa baay'ee jajjanii baay'ee jaalatanii hedduu isinitti tola zulaa meeshaan kee meeshaa oriijinaalii meeshaa kwaalitii jettanii namoonni hedduun na jajjaa jirtanii ka isin na jajjasanii olitti rabbiin na haa jajju jechuu fedha hedduun haa galatoomaa kabajaa akkasii na qabaachuu keessanii fi wallaahi kabajaa akkasii naaf qabdanisaan yoo laalu hedduu natti toltan jechuudha ani yoo dandeetti hangas illee yookaan jabina hangas illee qabaadhe yoo hangasillee gahuu baadhe rabbi dabalee naa kennu jechuu fedha asumaan du'aa naa kadha akka kastamarii kiyya tokko yoo as qayyamamu hin fedhu yookaan kastamariin kiyya akka natti mufatee narraa deemu hin fedhu yeroo kamiyyuu ofii kiyyarra isin gammachiisuu fedha jechuudha kana yoo isin jedhu namoota hedduu yoo adada gammachiisu namoota hedduu qalbii isaanii adada qabbaneesse qalbii isaanii buhaarse qalbii isaanii gammachiisuun riskiin bal'oomnaaf banamaa deemti isa kana baradhee barumsa naaf ta'e yeroo hunda akkasuma itti fufaa jira jechuudha kanarra dabalee akka rabbina kennu du'aa naa godhaa jechuu fedha gara hojii keenyatti yoo deebine soofaan keenya kun akkuma isin argitan kana boondii irraa dalagamaa ni beektanii boondii fi mukarraa dalagama jechuudha hedduu jaalattan ni beeka boondiin garaa keessa galaa ergasii ammoo akka koomfartii namaa ta'uuf yookaan ammoo akka qaama namaa yoo irra gatta'an michootii namaa kennuuf isboonjiin gubbarraan darrabama akkasuma ammoo tiibstaandii fi lafitii isaa kana tiibstaandii kun birrii 15,000 dalagama jechuudha sa'aatii ammaatitti kana qofa osoo hin taane kabiraatiin illee jira teebiliin isaa kun 15,000
jechuudha kan mukaa kana yoo barbaaddani kan ammoo iyyuu carqiidhaan dalagamullee hin jira isa sanillee isinitti mul'isa gatii isaallee bakka isaa yoo ga'e isinitti hima waan ta'eef viidiyoo kee kana akkuma baratame subscribe gochuudhaan na hojjetu raasinin jaa hordoftoota kiyya soofaan keenya akkana fakkaata akkasuma gara teebilii kaanitti yoo singeesse teebiliin kuni kan irraa dalagamu carqii irraayi miilli isaallee sibiila jechuudha wanta kaaniin adda ta'u isinillee asirratti ni argaa jirtanii akka carqiin irra hodhamuuf jecha ispoonjiin keessaan galee ergasii ammoo iyyuu carqiin kun gubbaarraan deebee darrabamaa akka walawwaluuf nama mijatullee gubbaa isaa irrallee kinoo siraa akka siraamikii kanatu galeera jechuudha gatiin isaa 18,000 isin ka barbaadan keessaa filadhaa isinin jedha soofaan keenyaarraa akkana fakkaata gatiin isaallee gatiin soofaa kana 100 fi 10,000 jechuudha kana qofa osoo hin taane fakkaata akkanallee waan jiruuf jecha kan obboleettii teenya lamaffaallee isinin mul'isa warroonni meeshaa jechuu barbaadan waluma duubaan dabareen ajajadhaa isinin jedha waluma duraa duubaan isinii baasa waan ta'eef meeshaan nama hunda bakka takka bahuu hin danda'u akkuma wal duraa duubaan ajajataniin akkasii baha warroonni jechuu barbaadan kottaa ajajadhaa isinin jedha soofaa akka nama bareeduu fi soofaa ajaa'ibaa kanneen eessa argannettanii warroonni gaafa isinitti ta'e zulaa teessan biratti ni argattan isinin jedha filannoon keessan zulaa emishoo haa ta'u akkasuma malee viidiyoo kaanittillee deebine jira jechuudha kan obboleettii teenya lammaffaatittillee isiniif jecha hin qabu hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja jecha takkallee isiniif hin qabu isinin jeera onnee qulqulluurraa isin jaaladha hordoftoota kiyya warroonni viidiyoon kiyya gogga'ee akka isin bira gahuuf qophiidhaan eegaa jirtanii kinootii isinii dhufeera isinin jedha soofaan duratti fi kun garaagarummaa isaa isinillee argaa jirtanii diizaayiniin isaa xiqqoo layyatti jedha haa ta'u malee garuu akkaataan kararii carqiisaniiti malee wanti isa adda godhu hin jiru akkuma kaaniin nam 11 teessisa akkuma kaaniin nam 9 meetira 9 akkuma kaanititti leezarii fi carqii wal keessa dalagame haa ta'u malee garuu diizaayiniin isaa hodhaama irratti xiqqoo garaagarummaa qaba isa kan isinillee ni hubattan jechuudha inni isinitti mul'isa hanga xumuraatti na wajjin turaa isinin jedha hordoftoota kiyya namoonni jaalatan asirratti godhaati keessan naaf ergaa namoonni filannoo keessan diizaayina kana hin taane immoo kan biraa nuuf fidi jedhanatti hima kan biraa isinii fida waan ta'eef hordoftoota kiyya meeshaan keenyarraa akka isin argitan kana jira soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi soofaa kwaalitii kan yeroo hundaa isinii qabadhe isin dhiyaadha hordoftoonni kiyya hedduun soofaa kana jaalatanii hedduu isinitti tole irra deddeebitanii namoonni hedduun ajajataa jirtanii ajaja soofaa kana ajaja 9 qaba jechuudha kan nama 9 qaba jechuudha kan amma baasii lamaan kana malee kan wajjin kan nama 11ti maashaallah hedduu irra deddeebitanii ajajataa artan jechuudha soofaa kana nama hedduutu jaalatee jira sababni isaa waa 2-3 namni akka jaalatan ni beeka inni tokkoffaan majlisa irraa gatiin isaa ni qannasa inni lammaffaan soofaa kaawwan irraa soofaan kun adda sababni isaa istaayiliin isaa istaayilii akka majlisaa waan ta'eef inni sadaffaan ammoo boondidii irraa dalagama jechuudha taa'umsi isaatii fi akkasuma asaraariin isaa hedduu namatti tola filannoon keessan akka kana ta'e isiniif ta'e ni beeka jechuudha isin ammoo wanti kanaan adda jechuudha ka isinitti tole sababa kanaan alatti sababni biraa yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha warroonni filannoo keessan soofaa kana ta'ee fi isirrishuutu godhaa keessan naa ergaa isiniin jedha yoo ka soofaan istaayiliin isaa tokkoma haa ta'u malee garuu karariin carqii kararii hedduu waan isinii fidaa jiruu fi filannoo keessaniifillee baay'ee isinii mijata jedhee yaada sababni isaa kararii tokkoon miti ka fidaa jiru kararii hundaa qaqayyaraa guyyaa guyyaarraa isinii fidaa jira jechuudha kana isiniin jedhu akkuma isiniif mijatuu fi yookiin akka filannoo keessaniif isinii tamacha'utti kararii qayyaree isinii fidaa jira jechuudha nam tokko yoo filachiisu nam tokko kararii kana yoo filachise nama biraa immoo kararii biraatiin filachisa sababni isaa akka filannoodhaafillee isin hin dhibneef jedhee kararii garaagaraa godha akkuma kaanii gimmaashni leezarii gimmaashni carqii ta'ee dalagamee jira sababni gubbaarratti carqii ta'eef jecha sababa maaliitiif akka ta'e beektu taa'umsa namaatiif akka baay'ee nama mijatuu fi leezariin akka taa'umsa namaatiif hin mijanne ni beektanii sababni isaa amala fuuruu amala waan garaagaraa waan qabuuf jecha carqii goonechuudha bakkee taa'umsi namaa ta'u sun carqii ta'uun isaa taa'umsa namaatiif illee hedduu namatti tola hedduu mijataadha jechuudha leezariin gara jalaatiin galee carqiin gara gubbaatiin galuuni akkasuma ammoo iyyuu diizaayiniin isaa kun diizaayinii durattiitiin garaagara jechuudha kanneen keessaa mee kamtu isinitti tole carqiin kamtu irra bareeda leezariin kamtu akka irra bareeda kun ammoo waan qunca'ullee miti waan haqatullee miti sababni isaa waliin hodhamee jira akkuma carqii fi leezariin walirra hodhame inni kunillee irra gad hodhameera waan ta'eef hanguma carqiin turu kunillee ture jechuudha bootaan algaa kun mee namatti tolu isin meeqa keessanitti isinitti tolee jira hedduu namatti tola jechuudha akkasuma taa'umsa namaatiif illee yeroo dadhabdan asumaan rafuuf illee hedduu nama mijata maashaallah hedduu jaaladhee jira isin hoo soofaa kanarraa maal jaalattan an bootaan algaa kun haalaan natti tola akkasuma immoo akkaataan soof majlisaatti dalagame jechuudha istaayiliin isaa istaayilii majlisaati haalaan jaaladha jechuudha
akkana fakkaata sinin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kun akkasinitti tola abdii guddaa sinirraa qaba namoonni jaalatan keessan na dubbisuun irraan faatina warroonni ichi barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya gubbarra jira kana qofa osoo hin taane mana irraallee odeeffannoo garaagaraa yoo barbaadani keessan na dubbisaa sinin jedha nagaatti horaa bulaa geebana.